Nagaa waaqayyo siniif baay'atu ammas immoo barnoota keenya isa waa'ee hooggantummaa geggeessuudhaaf geggeeffamuu isa jedhamu kana fudhannee isinii dhiyaannee irraan wajjin turuu filachuu keessaniif gooftaan isin haa eebbisu. Barumsa keenya amma gara qoricha keessaa baafachuutti dhufaa jirra. Rakkinoota isaa eega himneetii booddee diinni hooggantummaa maalinni kan jedhu ulaa hafuuraa keessattiti. Barnoota keenya sadargagatti wanta tokko walii wajjin ilaallee turre isa kana addaan baafanneetu diinota kana yeroo sirna hooggantummaa keessa alatti qabnu namarratti beekamaatu namoonni kun yeroo jireenya isaanii geeddarachaa dhufanii hooggantummaan kan balaaleffamuuf kan alatti dhiibamu tun ta'in hooggantummaan karaa eebbaa karaa itti namoonni waaqayyo nurratti mo'aa nu geggeessaa jechuu danda'an sanati banaa deema jechuudha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa dhuma barnoota keenya sadarbee irratti wanti nu tuqne waaqayyo sababaatii fi hoogganaa filataa. Garaa hoogganaa sanaa keessa waan kaa'e isa duwwaatu beeka waan ta'eefiti iddoo tokko irratti kana araarsuudhaaf waaqayyo filataa isa jedhuti walii wajjin ilaalle. Sirna hooggantummaa kana keessatti gaa waaqayyo wanta inni jessuudhaaf barbaadu keessaati inni guddaani namummaa fooniiti. Namni nama ta'ee eenyummaan nama keessa jiru kun akka inni hin jiraanne sirna hooggantummaa geggeessuutiif geggeeffamuu keessatti inni akka inni du'u barbaada jechuudha waaqayyo. Waaqayyo sirna hooggantummaatiin foon namaa wajjin wallaansoo qabee dhiitachuudha miilla isaa jalatti. Yeroo foonni miilla waaqayyoo jalatti dhiitamu duwwaadha eebbi kan inni jiru. Yoo kun hin jiraanne waaqayyo hooggantummaa namuma sassaabanii geggeessuudhaaf hin jalqabne. Iddoo namoonni isaa eebbaaf itti qophaa'an qopheessuudhaaf jalqabe malee. Kanaaf adaraa yaada kana qabachuun keessan baay'isee barbaachisaadha. Israa'eloonni mootii nu geggeessu nuu kenni jedhanii waaqayyoon gaafatan. Akkuma saba ollaa keenyaa ta'uu barbaannaa kanaatiif nama nu dura deemu nuu kenni jedhan. Gaaffii isaanii foon keessaa waan buqqeef deebiin waaqayyoos gaaffii isaanii isa foon keessaa buqqee wajjin kan olgitu ta'e. Waaqayyo maal jedhe? Saamu'eeliin nama sitti ergeeraa namatti saba kanaatiif dibdu boor gara kee dhufaa jedheetti hime. Yeroo Saamu'eel nama kana eeggachuu jalqabu Saa'oltutti dhufe. Waa'ee Saa'ol yoo sagalee waaqayyoo keessaatti gadi fageenyaan ilaaltanii Saa'ol Israa'eloota hundumaa gatiitti ol isaan caala turedha wajjaatiin. Adaraana dhagaa. Israa'el hundumaa gatiitti ol isaan caala. Maal jechuu waaqayyooti nama akkasii kan inni kenneefi namni yaada fooniitiin adeemu ulaaganni hoogganaa isaa irraa barbaadu waanuma isa caalu irratti arguu barbaada. Waanuma isa caalu irratti hin argine taanaan hoogganaa dhadhee duuban adeemu. Waaqayyo garuu hoogganaa yeroo kaafatu kan nama caalu otoo hin ta'in kan yaada isaa baatu kaasa. Kanaaf namni baay'ee ol bira darba. Abalu digirii qaba, abalu ogummaa akkasii qaba. Sababa nu jennuuf keessaa inni guddaan foon keessa jiraachuu keenyaaf malakkinni inni guddaan namuma na caaluuf malee gad hin jedhuwaan. Wayin na caaluu qaba. Garuu sagalee waaqayyo akkasin jedhu Daawit mucaa ture, dargaggeessa ture. Waaqayyo nama akka garaa kootii yeroo jedhu Israa'eliin waan caaleef miti, gatiitti ol waan caaleef miti. Garuu Daawit keessa yaada waaqayyootu waan tureef waaqayyoo filateen maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sirna hooggantummaa yeroo baruugaa foonni keenya iddoon itti du'u ta'uusaa baruun keenya baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waldoota baay'ee keessatti foon otuun du'in kan inni adeemuuf hoogganaa yaada fooniitiin filametu fuula isaanii dura jira waan ta'eefidha. Isaanii ol waan ta'e duukaa adeemu. Kanaaf tuqaa afurii dhimma kana hin qabneetu sagalee waaqayyoo keessaa ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Hojiin hoogganaa itti gaafatamni isaa akka dhugaa sagalee waaqayyootti maaliin maal hojjechuudhaaf na fuuldura jira eega yaada waaqayyoo qabate kan jedhu tuqaa afur ariifadheen isinii tuttuquudhaaf barbaada. Tokkoffaan
Hogganaarraa kan eegamu inni guddaan hafuura saba isaatiif amala saba isaatii beeka. Sagaleen Waaqayyoo akkas nuun jedha. Waaqayyoo gaararratti Musee eega waameetii booddee harka Waaqayyootiin kan caafame abboommii kurnan kan qabu gabatee dhagaa itti kennee otuu Museen gaararra jiruuti ijoolleen Israa'el kan inni Gibxi keessaatii fide dachaa keessaatii waan ulfina Waaqayyootiif hin taane waaqa tolfamaa hojjetatanii otuu isaan waaqeffatanii Waaqayyoo gaara mataarraa sabati fidde manca'eeraa gadi bu'i ittiin jedhe Museetiin. Waan kana baateetu Iyyaasuu wajjin adeemaa yeroo gadi bu'an Iyyaasuun sagalee tokko dubbate Musee geggeessaa isaatti. Akkas jedhe, yaa Musee sagalee moo'ichaa fakkaata kanan dhagawe. Inni waa ajajaa waraanaa waan ta'eef, inni lolaa waan ta'eef sagalee dhagahu addaan baafachuu hin dandeenye gurrisaa. Musee namni Waaqayyoo garuu hoogganaa gaarii waan ta'eef garaa saba isaatii amala saba isaatii beeka. Sagaleen kun kan mo'ichaas kan mo'amus miti jedhe. Beeka. Sabni kan inni sagalee dhiyeessullee beeka. Amala saba isaatii beeka. Gugumaan fagoo dhaabateetu rakkina saba isaatii addaan baasa. Hooggantoonni baay'een mallattoo kana mallattoo kana irraa argamamoo irraan argamu isa siniif dhiifna. Amma garuu mallattoo isa jalqabaa hojiin hoogganaa saba baruudha. Lammaffaa hojiin hoogganaa inni lammaffaan saba geggeessuu wajjin addaan walitti dhufuunsaa baay'ee barbaachisaa. Konfrontii gochuu danda'uu qaba saba kana. Waanuma sabni barbaade kennaafii miti kan inni adeemu. Seenaan amma isinitti dubbadhe irraatii Museetii fi Iyyaasuun gaararratti yeroo ol ba'an sabni Israa'el Aaroon isa isaan biratti hafe geggeessaa isaanii bira dhufanii akkas jedhanii Waaqa nuu tolchi Museen inni Gibxii nu baase lafa inni bu'e iyyuu hin beeknu jedhan. Seenaan isaa dheeraa waan ta'eef yeroon nan ga'u utaaleen iddoon barbaadu duwwaatti isin geessuudhaaf barbaada. Museen garbichi Waaqayyoo eega gaararraa gadi bu'eeti booddee akkas jedhe Aarooniin. Sabni kun maal si goonaan akka isaan manca'aniif isaan goote? Maaliif fedha isaaniitti dabarsitee isaan laatte jedhe. Amma ni gaara ga'ee deebi'utti hojiin kee maal ture? Sabaa wajjin konfronteeshinii uumuudha. Kun iddoo eebbaa miti ittiin jechuu danda'uu keetu barbaachisaa ture. Haga rakkina hooggantootarraa kan arginu inni guddaan isa kanadha. Garuma yaanni caalaan deemutti wajjin dhangaloofna. Jireenyaaf gara barbaachisutti wajjin dhangaloofna. Waaqayyo garuu isa kana akka inni nurraan barbaanne sagaleen Waaqayyo hin dubbata. Bineensota nyaatamuun isaaniif ta'u mallattoo lama qabu jedhee dubbate Gooftaan. Qurxummii galaana keessaa mallattoo lama warra qaban nyaadhaa. Inni tokko qola nanna isaanii irratti kan qaban scale isa jedhamu kana qola jaba nanna isaanii irratti kan qaban, lammaffaa baallee kan qaban bishaanitti kan galan bineensota nyaadhaa. Adaraan adagaa bishaanni dhaansaa gar tokkotti adeemaa bishaan sanatti kan galan keessaati uumamni baallee qaban garuu yeroo bishaanichi gadi lola'u ageenasti karantii sanaa adeemuu waga danda'an jechuudha. Okay? Sagaleen Waaqayyo isa kana nutti hima. Kiristiyaana attamii ta'utu siif ta'a. Yeroo bishaanni biyya lafaa gaman adeemu baallee ittiin oppozitii sanaa adeemtu akkati qabaattu barbaada Waaqayyo. Hoogganaa inni barbaadu hoogganaa saba konfrontii gochuu danda'u akka inni ta'e sagaleen Waaqayyoo Iyyaasuu boqonnaa 24 irratti dhattanii in argitu. Waaqayyoon waaqeffachuu hin dandeessan jedhee saba kanaan morma Iyyaasuun. Maaliif isin cubbamoota Waaqayyo qulqulluudha jedhee gama Waaqayyoo goree sabaan otuunni wal'aansoo qabu argina. Lammaffaa. Inni sadaffaan sabaatiif karaa kan saaqu ta'uu qaba hoogganaan. Namni jabaan tokko waa'ee hooggantummaa yeroo dubbatu akkas jedhe. Karaa miilli baay'een irra deddeebi'e barbaaddee irra na deeminii jedhe. Lafa karaan hin jirre irra adeemiti booddee keetti daandii dhiisi. Maal jechuudha? Karaa banaa adeemi jechuudha.
Hoogganaan saba tokko iddoo tokkoon ga'u yeroo hundumaa karaa beekamaa ta'e yaada populaarii ta'e irratti duwwaa geggeessa miti. Iddootti rakkinni jiruttis karaa haaraa saaqaatuu saba Waaqayyoo iddoo tokkoon ga'a. Iyyaasuun yeroo saba Israa'el fuudhee galaana diimaa ceesisuudhaaf naadhiisa galaana Yordaanos ceesisuudhaaf dhufe akkas jedhe karaa kanarra baatanii hin beektanii. Kanaafiyyuu taabota Waaqayyoo booddee goraa jedhe. Maal jechuudha? Karaa kanarra baatanii hin beektan haaraadha kun. Experience haaraadha kun achirranis hin geessaa jira jedhe akka hoogganaatti. Yeroo baay'ee waanuma beekamu traditionima darbe keessatti sabni keenya kan inni qabamuuf hooggantoota karaa saaqaa adeeman hin qabnu. Lafa karaan hin jirre karaa baasaa daandii duuba isaaniitti dhiisaa warra adeemantu hin jirani. Inni sadaffaan hoogganaarraa inni barbaachisu guddaan iddoo haaraarraa saba Waaqayyoo fuudhanii adeemuu danda'udha. Inni arfaffaatiif inni dhuma saba Waaqayyootiif iddoo gaaddisaa uumuudha. Security'n saba Waaqayyootiif akka jiraatu irratti hojjechuudha. Hoogganaan tokko kan akkasii irraa calaqqisuutu isaaf ta'a. Adaraan dhagaa qulqullootaa tuqaa kana keessumaa na dhagaa. Phaawulos yeroo inni hidhamee amantiidhaaf hidhamee gara Roomaatti akka inni geeffamuuf murteeffamee bidiruutiin ka'anii adeemuu jalqaban. Deemsa isaanii keessaa iddoo buufata bidiruu tokko dhufani. Akkas jedha sagaleen Waaqayyoo hojii ergamootaa keessaa. Maqaan iddoo buufata sanaa iddoo ba'eessa kan jedhamu tureedha. Iddoo buufata ba'eessa kan jedhamu dhufan. Ittuma fufee maal jedha sagaleen Waaqayyoo maqaan isaa iddoo ba'eessa haa jedhamu malee ganna garuu achitti dabarsuun hin danda'amu ture jedha. Na dhagaa iddoo buufata bidiruu iddoo buufata ba'eessa jedhamee maqaan moggaafameeraaf. Ba'eessummaan isaa garuu bona duwwaadha. Yeroo waan hundumtuu mijaa'ee jiru duwwaadha. Waan baay'ee argineerraa hooggantoota duuba bu'anii adeemanii ganni achitti yeroo isaan qaqqabu lafa galan dhabu. Jireenya namaa irratti dhibeen yeroo uumamu lafa galan dhabu. Sababni isaa hoogganaan security uumuu danda'u. Gannas iddootti ce'an uumuu danda'u baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Lafa gannatti ceetu hin jirtu taanaan bona duwwaatiif hoogganaa duukaa bu'uu hin dandeessu. Hoogganaa innati filattee duuba buutu. Waaqayyo kan inni duuba isaa si galchu. Ganna koos achitti dabarsuu nan danda'a jettee kan amante hoogganaa ta'uu qaba. Hoogganaan gannas hin dabarsine bona duwwaatiif duukaa bu'uutu hin danda'amu waan ta'eef. Dhugaa sagalee Waaqayyoo dubbachaa jira obboloota ko. Kanaaf Phaawulos fa'aa lubbuu isaanii kennaa turanii namoota duuba isaanii bu'aniif. Warra geggeessaa turaniif jireenya isaanii kennaa turan. Eenyummaa isaanii kennaa turan. Saba Waaqayyootiif security ijaaraa turani. Nagaa isaaniitiif dhimmu. Diina irraa ifachaa turani. Mana diigamu bira qaqqabaa turani. Saba diigamu ijaaraa turani. Sagaleen Waaqayyoo isa kana nutti hima obboloota koo. Hoogganaa irraa maaltu barbaachisaa? Isa jedhu yeroo laaltan isa kana tuqoota kana ilaaluun keessan baay'ee barbaachisaadha. Sabni Waaqayyoo gaa Daawitiin nurratti biti jedhanii gaafachuudhaaf yeroo dhufan dhugaa isa kanaa dubbatanii ati Saa'ol otuu nu geggeessaa jiru nu baaftee nu galchaa turte. Waaqayyo immoo kakuu gurguddaa sii galeera. Kanaaf adaraa kottuutii nurratti biti jedhanii ganna kan itti darbitan iddoo barbaadadhaa Gooftaan isin haa eebbisu.